ilaha illallah jechuuntuni haqaan gabbaraman Allah tokkicha malee dachii keeysattiis samii keeysattiis bakkuma takka kan haqaan gabbaramu isa tokkicha malee hin jiru jechuu jechi khuni نبي موسى عليه السلام ربي دكي واني نتين سخدد يا ربي غينا همي جناني لا إله إلا الله لا إله إلا الله قفنا جيجين تنمني بيخا تنمني بين هارينا همي جي يا ربي نما هم داب بيختنا تنمني بين هارينا همي يا موسى أوصوني في دتشي تنا تربان سمي تربان وانسي في خيس جرتو في جدو جرت هم دفولني ولك أبني وهم دفولني ميزان خفات وقر خايني لا إله إلا الله تنفولني ميزان قمخنا كايني والله لا إله إلا الله هنگ فريت في تكلم ميزانو دي. لا إله إلا الله تقدي تيسي سجي ميزان يسيدا إني تيانو محمد رسول الله يا أموخية نبي محمد صلوات ربه وسلامه عليه إرجما جرلا في السخبوياتك كنا من الربسين بوياتك كنا من تكني نما إوصون إرجمين آمات أفرتم أوصون إرجمين دورة تكا ما كذب على الله 40 سنة أيعقل أن يكذب بعدها يعني قبل النبوة أوصون نبي تين دورة آمات أفرتم قوي ما تكسبين بيو رب الرخي جب خايم بيو هل نمنا كان أنجر تناف يا أموخي بقى توكيتشما ربي تيفي إرجمات أمورا قول بيخا الرأسو جراته أكن أوصوش الفتو فرمات بهادي هتي كابا كبتي الدنيا تنمرا فرمات قلودا دهوتي قرى توكيتشما ربي بقى ربين سيفيدي أوصونا اللبودا انجرو بقان سياركيا أبالي سخية كتالي أني فتات بير آمين 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قرما كناني بوليسكي يعني بقرب بيني قرام منطقة جنماتي سفيدة ولما نللي بقرن فيدة أنا اللي سدورا غوياري دمي سديتا فارا رغويانني أمنطقة نكبدة ولما بقرب بينو كماشي سبوليسكي يامو أمنطقة كرتجبادو والله يعني ألكاني غويابا كان ريبانا دوه جزء هنده من مانران كور هم ربنا تون توكيتشي إسانو أمتون نجرو gatiin akaaddan nu kaffala amma guyyaa naa kaffale amma guyyaa irratti kan nakaaddee jirtu tunuun jedhe ma eessa keenya dhanna boolla kamee linneetu rabbii keenya. Abshir obboleessa kiyya kuku rabbiin araaramaadha. Maasiyaa dilii ati dabarsite hunda wama fedhe yoo dalagde laal wama fedheen sin jedha bar rasuula arrabsu مستحيل ربي تكفر مستحيل ولا فئة ولا أتدلك ده ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم سيف أرارما الرسيف دربة درة ربي سنقول كل سجل جتر كناف وان اتي كان فتن وان اتي شنو يتنين كم دليل لسنين جدا. هاي جزاكم الله خيرا إن شاء الله ده. Iddoo galatooma egaa yoo qaqqabanii ilaalan miira keessa nama galcha hunduu wal faana miira keessa yoo galle nuukaa jijjiirama jechuudha sodaanneetti caal jenne hundi keenya iyyuu egaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra hundii qabu qabu keenya rabbiin nuuf haa dhiisu warra islaamaa dhufe kanallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irra gadi haa dhaabu dhugaadha namni mi'a islaamaa fi miizaana islaamummaa beeku nama dura waan sana keessa hin tureetu beeka nama dukkanaa argetu bu'aa ifaa beeka. Namni dukkana nagarre ifti maal akka taate hin beeku. Namni maabraatii keessa taa'u dukkanni maal akka taate hin beeku. Namni dukkana keessa taa'es ifni maal akka taate yoo ifa keessa seene qofa beeka jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma waa'ee ifaa yookiin waa'ee islaamummaa dubbachuu kan danda'u warruma achi keessaa dhufee islaamummaa keessa seene. Ammaaf amma achi keessa jiranitti garuu ifti sana itti fakkaata. Maaliif jennaan yammaa kutaa garaa hinaaf tuqin jetti amaarri biyyi hin beekne inaman hawwatu jedhani saniifu
waan keessa jiranii fi gaafa achi keessaa bahan garaagarummaan samii fi dachii akka taate arguudhaa danda'anii warra achi keessaa beetu maal keessa akka ture beeka waan taateef alhamdulillahi rabbil aalamiin islaamummaa isinii kennee waan keessaa baatan illee beekuu keessa waan guddaadha. namoota kaaniif fakkeenya akka taatan abdiin qaba rabbii kiyyarraati rabbiin isin jabeessee irratti isin haa dhaabu alaykum bil ilm wanti isinii dhaamu adaraa keessan beekumsa ربنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلم جدين أنه لا إله بك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى أنك جبر مؤسق وفجر جل كبا بكم ست أججين جتشو بكم سي درك أمده سنيفو أدراك سيو بكم سنجرانه قد أبينو نمركسه كريستان ما كيسر قد أفنى إسلام ما أكتئ في نموتا يونو قافة ما أكتئ بسوق أمنو درك أم برجو أكمل يوسن إنتانه Islaamummaa keessa taanee wangeela qofaan jara mormuudhaan dandeenyu waan qabnu kenninee fi isa jara bira jiru immoo itti agarsiisna akkasi wanni islaamaan nu barsiistu. Kanaafuu jabaadhaati erga islaamummaa seentaniiti gadi qabaati islaamummaa keessa waan jiru kana baradhaa khaasatan waa'ee tokkichummaa rabbii kana tawxiida aqiidaa kana sirriitti akka baratan isiniif dhaaba. Amma sirra deebi'ee adaraa barumsatti isinii jechuu barbaada. Kan kana alaa egaa isinitti hin dheeressu namni Kiristaanni shaadaa qabachuu seenaa hojii jiraate hin beeku namoonni jalaallee tokko barreessaa jiru I don't know shaadaas ta'uun hin mala ayyee rakkoon itti fufaa ammoo jedhe ayyee itti fufii dubbadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunduma keessaniif nagaan haa baay'atu. Waan amma dubbatamaa ture irratti dhugaa dubbachuuf irra deebi'ee dhiifama uummata musliimaa kanan gaafachuu barbaadu. Waggoota 3 ana caalaa namni rasuula rabbii arrabsee jiru dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf Hamdiin faa Dr. Hamdiin faa sirriitti na beeku isaan duukaa amma sa'aatii 11 halkan faa walirra bulaa turre rasuula rabbii ana caalaa namni arrabsee jiru wallaalumma kiyyarraa gargee waan baay'ee keessa galeera. Obboleessi keenya sanii kaasa irratti baay'ee natti dhagaame dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf adaraa uummanni musliimaa irra deebi'ee dhiifama sin gaafadha. Dhiifama guddaa naaf godha. Waan rabbiin ilmi namaa maasii gochuu hin danda'u. Islaamummaan hunda namaa dhiiste. Al-Islaamu yajibu akkasi. Nuufiyyuu du'aa gochuu qabdanii beekaas. Abshir dhiifama ustaazaa. Ammoo ko. Ammoo. Yaa ammoo xiyya abshir jay. Rabbiin ol aaneewu wahiif kara isaatitti sideeffate abshir jay rabbiin irra siif kutaa waa hunda caalaa diliin akka islaamummaatti dilii olii rabbi cinaa waa qabuudha. Yaa obboleessa kiyya abshir gara amantii teetii gara rabbii keetii gara uumaa keetii deebite. Namni nu yoo duraan amala badaa qabattee si jibbaa ture arra yoo amala sirreeffattee itti dhihaatte abshir haadhoo an dhiifama si godhe garaa bal'achuun bareeda jeeti namni nuufis si qaba maalayyaa uumaa keeti uumaan kee yoo ardii tana guutuudhaaf dhiifama godhe haga bishaan lilmee baaraa keessaa ol ba'u irra turraan irrattu abshir jee haadhoo. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والفائدة إن شاء الله تي بقى نما جمعت سوا عند بطن وجرات التفودا للصور مجموعة والربية كيسا وراني لا فرّا